Deebi'ee ammaanis lammaffaas akka hamaan taane mucayyoo tiyya bakka isiin jirtu naaf himi uummata kiyya duratti naaf ibsii mucayyoo tiyya tarii siif deemee naaf fida tarii waliin deemnee finna kun rakkoon qabu eessa akka jirtuun naaf ibsi uummata kiyya duratti. Biyya hojii yaadee kan nama akkuma kanarraa nageenya keessatti akka mudu fedha. Biyya hojii yaadee kan nama mana bakka mana sanii deeme ati kanarraa nagabbee nagaltee jirti. Mana eenyu akka jirtu duuba manni namaa kun hedduudha. Mana eenyu akkasii jirtu hin beekamu. Mana muraa keenyaa jirta kan dhala. Eessi jirti dhageenya. Akkuma isiin jirtu waan dhagee hin beeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordofaa fi jaallattoota keenya arrantana waan qabadhee isin dhufee jira. Mucayyoon tiyya akkuma gartee isin quba qabdan jaartiin tiyyaa fi mucayyoon tiyyas akka gartee itti adda deemne walitti hin deebine ammoo jaartii tiyya walitti deebinee jira dirqamaanii galfadhe nama gartee namarraan jaartii tiyya barbaaduun manguddummaadhaan kanaan waan kun hundi nan barbaachisu jeetiin mataa kiyyaan jaartii tiyya kararraa galfadhe yaanni kiyyaa sinaaf guutamee jira akkumaan jeetti jaartii tiyya ani ifi tiyyaaf hin galfadhe alhamdulillaahi amma immoo mucayyoon tiyya nama bira jirti naan jettee turte isii garuu isii kararraa hin qabee mucayyoon tiyya nama bira jirti jechuudha isii nama bira jirti naan jette. Laakiin amma immoo mucayyoo tiyya sanii bakka isin jirtu isii siyaadeetiin jira isin tuni ilmoo tiyya amma akka mucayyoon tiyya san gartee na bira dhuftuun barbaadu. Fuula keessan duratti garuu abdiin nama badaadha. Abdiin akkana nama tuma maali? Kana hunda garuu miidiyaan kun waan inni haasuuf jiru qubaan qaba. Isinis numa beeytan. Kanaafuu osoo gartee isitti illee roobisuu hin taane haruma nagaatiin isillee fuuluma keessan duratti gaafadhee bootaa ilmoon tiyya jirtu naaf yoo himte tarii waliin deemnee fiduu dandeenya tarii ammoo isumaatu deemee fida kun rakkoon qabu amma bootaa ilmoon tiyya jirtuun gaafadha ganni mucayyoon tiyya eessi jirti uummanni keenya hundinuu akkan harkutti abdiin gartee sababa inni gartee namatti sababa kee nama meeqa akka inni gartee adagaa meeqarraan ga'e waa hundaa quba qabani deebi'ee ammaanis lammaffaas akka hamaan taane mucayyoo tiyya bakka isin jirtu naaf himi uummata kiyya duratti naaf ibsii mucayyoo tiyya tarii siif deemee naaf fida tarii waliin deemnee finna kun rakkoon qabu eessa akka jirtuun naaf ibsi uummata kiyya duratti. Biyya hojii yaadee kan nama akkuma kanarraa nageenya keessatti akka mudu fedha. Biyya hojii yaadee kan nama mana bakka mana sanii deeme ati kanarraa nagabbee nagaltee jirti. Mana eenyu akka jirtu duuba manni namaa kun hedduudha. Mana eenyu akkasiin jirtu hin beekamu. Mana muraa keenyaa jirta kan dhala. Eessi jirti dhageenya. Akkuma isiin jirtu waan dhagee hin beeku. Kalaas kaa ammaa kana yoo biyya naaf ta'e hojii yaadee kan nama. Mana muraa jirti immoo. Amma waliin deemnee finna moo siitu deemee? Waan akkamittiin kophaa tiyya deemee fide wajjin yaadee daa'imee achiif finnee dhumanii joola. Yoo ammaan tana isin wal dhabbiidha qabdanii akkamitti osoo namni isin gidduu haasa'in akkamitti galtee maarree kana yoo namni haasa'e anniin haarana beeku. Kana hundarraa yoo deemtee fidde ooyirra wayyana fakkaata. Silaan deemte fidaan eeysaa dhuftee naan janga sana duraatuu deem jaarsaa fi sigalchaa jaarsa keetii galii naan jee guyyina siinaa lolee mana ollaa bulutti jira amma har'aa galchitee guyyaa lama dura na bulchitee kophaati jimana obboleessa kiyya na ergitaa malee deemtee inni sana akkam naan jee akkam yaaddaati. Moo lubbuuti jenaan fene jechuudha barate karaa meeqaan dubbiin itti laagirree kanaas akkuma har'aa galchitee achi dhayitee jettee miidhamte. Sanuun deema. Untuk warna aku mandi nanti udah semua tanya saya, aku mau karena nanti dia.
Bro. Seni ulan mana jirti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi. Akkam. Nagam. Ta'a qotu. Magara bijarri sih kan cakap. Ami wallahi biyya kiyya barra namarraan jaartii gartee jaartuutii namarraan barbaaduudhaaf jinni fi kana hundarraa geetiin jaartii kararraa hin qabee galfadhe. Mucaa itu berdoa. Wallahi alhamdulillah badhaasa hojii tolfadhu ta'e haa. Bara ammaan tana amma jaartii gaa galfadhe amma muciyyoo xiyyaa taate bara amma muciyyoo xiyyaa waa'ee muciyyoo xiyyaa osoo immoo waliin haasa'u jedhuuti. Amma kun mukiyyoon ganda namaa jirti akkana naan jettee manatti ni jirti. Mana ini jadi. Amma antana kun mana muraa jirti naan jettee mana muraa jirti jettee misa? Mana murah jirtin sini. Ayah kata sih kata lumayan sih kata sih saya ni terbaik. Ayyee rakkoon qabu bakka bar duraan ani maal ni beekta aboo namni amma antana jaartii akka isiidhaanis akkamitti gartee isaa akkasitti sistume san isaa akkasitti maalti godhe akkamitti kananni isin gidduun haasa'iin galta booda sirratti gartee harakaati si godha akkamitti galta osoo namni isin galtiin jee namni waan kana faa haasawa kana faan dhagaa faa jeetiin amma reefuun tana allaa mijiyyoo ani mijiyyoo diyyee deemtu mootummaan naa fidi malee ani si wajji hin deemu asiin taa'ee si eegaa jechuun jira baran. Cuma ya ni pernah. Jettaniire Si gaafatanillee dirree duuba maal koo qaba jaartinillee karraa galfattee mere kan duraanuu siif hin galchee jeetiin yaada qofa siin jennillee sana haasiitu quree adiidha sana aduma oromoo keessallee hin jirte akkami yaadu ayyee rakkoon kunoo siirtee mere saamni keetillee jechuu sirraatti dubbataa ilmi namaa malaasa afaanuma namaatu irraa barre ni jiraamte afaanuma kana karaa hundaan tolchaa akkuma jaartii galfatteetti immoo galfattee sun booda hiriyoota abbaa feete sanaaf ta'e jiraachuu dandeessa. Sun rakkoon qabu kaaneen maanta deemnee firraa mijiyyoo san firraa qabna. Komisiin jettee inni akka jiru. Kaan